Baay'ee hawwu ture waan ta'uu danda'u natti hin fakkaatu ture garuu Paayileetonni yookaan warreen xayyaara balaliisan jiru miti. Ani Kaapiteen Galataan jedhama. Returning kun dhaaman 42 Newton jedhama. Inni kun Boeing 777 jedhama. Ethiopian Airlines kan isa qaburra isa guddaadha. Xiyyaarri walitti akka buuneefi. Namni as jiru maal godha jechuudha tartiib kan eegsisaa jechuudha. Aduma xiyyaarri deemu as keessatti hojjettu. Asumatti hojjennee. Aduma balali'uuma. Ajaj ground controller irra fudhatee gar jabaatanii qo'achuu barumsa isaanii sirriitti hordofuu yeroo isaanii sirriitti itti fayyadamuu yeroo taphaa yeroo qo'annaa yeroo barumsaa